السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تعرفي خبيجم تو تغيكم جرسنا يقبتني فيا سن الراوديت انجرا لي فما أتي والله فيزيتي راديو تنتو تنا ما عليك جرتا يوتن أكما جرتن كمان الراكو تهانو يانا من يوم كيس جروخون وانا جارة مجرى جودا أما جارة مجرى كنا راندو مني mana nama keessa bahan mertika apa mana kabu keessa bahan muje begotu baase nama takka khadisi mare akkasitti mana barbaanne gadamne booda subhanallah saayba yasin tokko jahara hodfani mana kana deene laalle min kun akkana fakkaata kana tolu ta'a waan guyyaa damna wacci seen isin agarsiisu ta'a manuma kana biisi jirra jechuudha torban kana guutuu kun sagaraa mana keessaati. Kunis mana tokko ganaa dhagaa ganaa qalama dibamee ifaanitti godhamee waa hedduu godhama eega dhumatee boodaan qaama carra shaarratti isiniif gaddiisa kun eegalleedha amma gaafinne itti gallee jirra صباح الخير نحلى الريب الراخي يصير رفتي سجلي جلتني لزي أنا خيسين الريب الراخات سبحان الله سجلين قيو سنتين دقا من دي فما قد يمو قال ما ديبا ميجرا أما ما ديبا نقايق ما نتخري فني ديباني أكسين سنين جاء جرين خنا خيستي وعدو نوم دتها والله جتو الحمد لله رب العالمين وهم دافو أكستي خنستي وانو قدا أنا فكرت أركض في سنغافورة ترى من أجا توتا سبحان الله والله جائبة المنا ما هون وان انتم تنهين كبو ربي كنا ما أمي سمود أمي سمون لسان أمي سمون نمني تي سمون ربي نوت أمي سبحان الله هدو واحد يد واحد قوتي ما شاء الله تبارك الله المنا ما جبالي تشوفينتي خجبيسيس ربما خسمونا مخنوس ربما قروا وان بدي هند سبحان الله دنديتي ربي منا ما خنا خنني أجايب دايتشورو عندك تكلالتو منا خنا جايلو لا دا بودرس وان اللي فكاتوني لالتني منا خيري وانا رزقي ربي نوفاقود إن شاء الله منا قبنا غانا قوية دي دم قوتو بسوتينيات منا خنا قلو راف قوية دي دم فدا guutu toluu sun taane keessumarraa gattolchuudhaaf hanqa danda'amutti guyyaa 20 kana keessatti hanqa danda'amutti fixuudhaaf yaalii godhanii inshaallah manni gaa keessaan isin agarsiisin jira wannuma qaba hulaan lamuma qaba akkuma mana viillaadha manni jechuudha mana hulaa gizee gabbaate almoo baatoo osoo hin taane ifuma keessa jira hundinuu sagaraadha kushiinaadha di saaloon guddaadha mana hirribaati wanni hundi manuma keessatti akkuma shuggaa biyya arabaati jechuudha akka mana Itoophiyaa osoo hin taane shugguma biyya arabaati yeroo alabaati immoo kuni kushiinaa alaati ganaa tolu ta'a kushiinaa mana keessatti gana tolti ta'a alalleen ganaadha akkasitti rootoo bishaanii tunis tun sagaraa alaati sagaraan gaammaaf tanuma jira tanumaa jira jechuudha kiyya tanuma fayyadamu jirra tinggal ya gana tanu fayyadamu teenya gaafatti galee hanqata mana keessaa tolchani kunis mana tokko manna kunis ganaadha tola kuni mana alaati jechuudha fakkeenyaaf irraa kireessu yoo feetes meeshaatti gurgurachuu yoo feetes ala mana lama gurguddaadhaa fi kushiinaa sagaraa jira jechuudha kiraafillee ni taha kireessu baattus meeshaatti gurgurachuudhaaf bas bareedaadhaati كسين سنين جاء مني لما خالا قدام خنا فكاتا قدام خن ما شاء الله حولي أكم قلت أجا ريبو كفتها أكسي نحلا ريو الراخي خانوس جيسيتين يصير فيسه ريبو كفتة أما أنتنا نيادر سبحان الله أكسي سنين جاء كم أقدر منه هم قافة تولتي ما شاء الله من أجائباتها ورخا كان يروم راسك سجار ربنا أقول إن شاء الله يا دما كمنا تتعرف مجرة إن شاء الله دوام مقول عيسى ربنا على فيسو وان ربي لا فيستك كتبديه جرتو أكسين سنين جاء خنو مني درسي كنا كمي ولنا كمي وي ماما تيا كيف تري قيام ديان فترنا خن جاين كي سدوبا فتريبا نتعرف جرتا يلا أبا جاي akkasiga
kaanu sarara garaati ni qabaasa ni qaba lakkisaa booda jimmata ture guyyaan kuni gara kaanus galchee garaatti erguu deema inshaallah yeroo manni keenya gaa kunnoo kuni turtii guyyaa 20 booda guyyaa 20 jechuu wallahi viidiyoon kun mana keenya darsarraa sireeknee waa hunda goonee darsa hunda guurree jirra maaliif bakka manni san itti galuu ta'ee jira jechuudha. Fixullee baatan itti galu ta'ee jira mana kiyya kaniin amatti akkaa fi baatii meeqa keessa taa'een beeku baatee hanga taate nageetti hin ja'anii inshaallah kanarra guddaati gallee alhamdulillah rabbil alamin kana caalu gallee alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galannee haa ga'u keessatti faayidaa horuu rabbi nu haa godhu akkasii keessa jaaranii keessa baanee keenya galuu rabbi nuuf haa godhu akkasiin isiniin jaaga darsa keenya kuno waliin nagamee waliin khulkhul ta'ee jira amma guuruuf yaana inshaallah mana san dhaynee dhiquu jirra manni dhiyootana akkasii waliin nagame san isin waa hunda daqiiquma kudhanitti isin raafita maaliif ana malee ta obsitee ta turtee ta yeroo dheeraa kana viidiyoo mana kana hanqatu obsitee ana malee isin immoo daqiiquma kana keessa waa hunda laaltanii kuma waan ammumaan ta'e eegalame ammumaan ta'e dhumate subhanallah yeroo viidiyoo laalan waan laaftu takka nama fakkaata mana gaasirratti isin daawwachiisa obsa ammaaf ammoo dhiquu jirra manni dhiyootan akkasitti darsaa fi balaa fi qalaasan arra waaw maashaallah wallahi guyyaa 20 guutuu gaasi gallee yaasin asbulaa nyaata sittiin godhee fidaa fi yaani mannumaa kun har'a dhumuuf leennu manni kun dhugaa himudhaaf hedduu nagammachiise viidiyoo hedduu bareedaadha ammas guddaadha ammas gizee hulaa bante alumatti hin baatu manni hundi ifuma keessa jira akka shuggaa jechuudha qalbii takkaan isin daawwachiisa obsaan na eeggadha hanqa dhiqamuu jechuudha wallahi maaliif subhanallah wanni rabbiin kun nama uume sammuutti uume ja'uuf ilmi namaa kun subhanallah waan hin goone qabu mana darsaa fi balaa fi qalaasan ammas ilma namaa daran maallee inni waan hin goone qabu allaga qabaatti waan hunda goota akkasigaa sabiraayisin isin godha obsa ilaalin ammaan tana dhiquma tana eegaadha isin raabaduu guyyaafis dhiifamaa dhugaa himuudhaaf ammaan tana gaa amma qalbii takkaan qubaddeetiin jira qalbii takkaan gattaa'eetiin jira viidiyoo isin daleennus ganaadha isiniif hojjannus ganaadha wallahi inshaallah rabbiin akkaan jeenaaf haa guutu kunigaa saaloona dhiyoo tanaa ka agartan sani dhiyoo tana maal fakkaata ture darsa walii gannaqaa tokko ture arra kuna subhanallah mana ajaa'ibaati jechuudha mana maashaallah kana viidiyoo keessatti isin dalagus kana dadhabbii guyyaa guutuu eegaan ganama dhufe guyyaa sabtiiti kaanus qaraatiin qabu ture eegaan ganama dhufe elaan qaarraan tanaa sabtuma deengaddaatan jechuudha eega manni dhumate booda as jira jechuudha quncirra kunigaa mana dhiyoo tanaasanii qalama dibamee jira isiniin jee kun duraanuu guyyaa sanuu gagartanii tursan qalama dibamee jira hanqa kana shaklaa godhan hanqa kaan simintoodha adrii gaafadhinna abbaatii kana godhuu taansaa almi warru min raduftu fumaa takka rakkoon qabu mana tokko kuni hulaan ganatti kaayamti waan irraa irruti isiniif hima kunis mana tokko jechuudha manni waluma keessa jira hundi beeytanii jirtan mana kana gajuu isin agarsiise hundi waluma keessa jira akkuma shuggaati hulaa baahuu lama qaba garuu manni hundi waluma keessa jechuudha kuni mana takka achi gadis kushiinaadha achi gadisan kun immoo hulaa gadiin baatu alatti qarlama hulaa qaba asiin hulaa takka qaba diiwaana sanirraa hulaa takka qaba ka gadisan kushiinaadha ganaan tolle ganaan dhiyaatu jechuu toluudhaaf akkasiin isiniin jedha daawwadha manni maashaallah gaafa hulaatti qaayanii maal godhan faagaa maashaallah waan hunda caalaa amma sunnitti tole ifaalee fi dizaayinii inni itti ijaarame hedduu bareedaadha dizaayinii inni itti ijaarame waaw maashaallah kaanusis haareetti omorra naannaqee dhiqu jira eega nuti finne booda haareetti dalagaa nuu baase saaloonni dhiyoo tana darsi keessa guutuu akkasi ganna kaasan arraan tana hunnoo maashaallah tabaarakallah kana fakkaata akkanaan isiniin jaa kana caalu yoo nifin hin jaarre inshaallah amatuma muraasa keessan na eeggadhaa isin amata muraasa keessan mana kana caalu ka ajaa'ibaa ka kireeffanne osoo hin ta'in keenya innee isiniif maruu teenya yoo rabbi jee inshaallah rabbi guyyaa isiniin nu haa ga'u isin du'aa umoo godhaadha gidaara laal badala silaa
bibitattee waan akkana gidaara irratti harkaan kaasan kana harkaan tole kun amma abbaan mana jaaree fi injineera abbaan mana kanaa jechuudha. Oi maami waaw ham godhee eegattaayu dhiifama akkasii gaa kunoo abbaan mana kanaa injineera diizaayina kana ifiif kaasa rasma gidaara irratti kaafame kana jechuuf footoolee kana ifiif kaasa jechuudha abbaan manaatii fi kaasa. Akkasii kana fakkaata mana hunda keessaa ka bareedu saaloona kanaatitu maashaallah ham godhumiyya naxlaa biizina godhu jira dhiifama. Akkasii gaa saaloona agartanii mana kanneenis agartanii waaw dhugaa himuudhaaf ganaa mana kana keessa yoo namatti akka viidiyoo isinii dalage bakka achi booda Ameerikaan jira. Almuhim kunoo manni ribaa kana amma ifaalee irraa hanqatetti kaa'u jiranii maaligaa marwaahaa qabbaneessu ganatti godhaman sa'a mana takkattuu hin godhamne wareemmoo sagaraa mana keessaati sagaraa mana keessaa waan maran hin qabdu ganaadha sagaraa mana keessaatii fi daawwanni hafe sagaraa mana keessaa hulaalee mana keessaa hulaaleen alaatti godhamtee jirti mana cuccuftu jechuudha. Sagaraa mana keessaa hulaalee mana keessaa maaligaa ammas kushiinaa mana keessaa fi manneen alaa lameen sanii fi kushiinaa alaa sagaraan alaa xixiqqishotti haftee jirti garuu dhiinee sanuma fayyadamnaan kata mana keessaa nu toltu jechuudha kun qabu fi maaltu hafi fardiin ala hooshee jechuudha. Hooshee godhamee maali maqaan isaa shaklaa godhamee maal godhamee diizaayina mukkeenii kan kanatti dadhaaban alli ganaadha waan akka kanaaf jechuudha. Mana keessaa sagaraa mana keessaa kushiinaa mana keessaa manneen lameen alaa kushiinaa alaa fi maqaa isaan raayima hoosha jechuun alakaa mana gibbii toofe gibbii keessa simintoo godhuu shaklaa godhuu diizaayina keefiin fedhanitti tolchuu kana kanaati toofe sagalee tiita naasoo muttiin jira malee ni daleeddi mondeleedduun beenne kunoo manni keessi maashaallah allinis kana fakkaata. Alli kunis gaafa tole inshaallah isinumaan agarsiisaaf jira numa tole jeetiin abdii qaba inshaallah ni tola yeroo muraasa keessatti inshaallah yoo rabbi jee wanni hafees baatuma takka inshaallah baatii lama fudhata yoo rabbi jee inshaallah rabbi haa laaffisu. Akkasiin isiniin jedha gaa hordoftoota fi hojjettoota keenya dadhabbii guyyaa meeqaa booda kunoo khaleedha kan isinii mara khaliinni san arraan tana kunoo gallee jira asitti fooxaa gargalcheetiin fudhe roobaan nan roobee asii gallee jirra kunoo darsa guurree hunda adda guurree bas walumatti hidhuu tiivii faa rakkabuu siree rakkabuu oomati koonaa jitu hafe malee kunoo alhamdulillah meeshaa guurranii garuu kana saaloona kana inshaallah rabbi jee wanta sufraa nyaatarra nyaatan ka kursiilee sanii fi maali maqaan isaa cinaa takka istiidiyoo cinaa takkaas soofaa kana kanatti binna yaadaa qabna inshaallah rabbi yoo laaffisee jechuudha. Akkasiin isiniin jedha mana kana immoo darsa keenya duraanii mana kanaafne saaloona bareedaa saniin tolu meeshaan keenya kuni asumaa taa'u saaloona bareedaadha ganaadhaafne inshaallah soofaatti binnee akka istiidiyoo tolchina jechuun inshaallah yoo rabbi jee istiidiyoo goona. Waan manni ribaatis ganaa sireen gana rakkabama anka rakkabamtu akkanuma walii gannaganneetuma keessatti eenyu inshaallah boruu gurbaa yaamnee rakkabna arra waan roobni roobii darsaas gurreef daddabnee jirra waan raambamu qabutti jira. Okay waan kallataatiin maree irraa hin muragaa sagalee hayyaam sodaasoo jiru irraa fadde waan hin taane marame jechuudha viidiyoo keessatti almuhim irraa hin muraa rakkoon qabayyee. Akkasiin isiniin jaagaa inshaallah mana kana akkam godhutu hafe afnee keessa gatteenyee sirees rakkabnee buna danfisnee du'aa godhuu qofaatu hafe walitti dhufnee keeka daabboo maarree minaamneeshin girgireeshin godhanneetuma akkasitti du'aa itti godhuu bichaatitu hafe fidnee jirra jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin qalbii takkaan gatteenyee viidiyoo isin dalaguus ganaadha isinii hojjannus ganaadha isinummaan du'aayinaa godha du'aay teessaniin fedha waan hunda caalaa alhamdulillah rabbil aalamiin guyyaan gaafa mana kana akkana dabee obboleetiiti my sister qashxiiti takka dabaleetiin mana dabeetiin jira du'aayinaa godhiin jeeni mana gaafa barbaadu jiru san
دعائي هل كان صلاتين ناقودا والتخيت الركالة وصلاتي دعائي سيقرنا جت برمتا سبحان الله من خنار كنيتو دا دعائي نما هدو بريدو دا والله لازم دعائي نما سنمنيو سجالتي قلبي ران دعائي سيقوده دعائي نما سني مقبولة تاتي دعائي سيتيني من خنار كنيتو ربي بود الحمد لله والله لازم أنا بايتك قوتو دلالة خاني خانجلي يعني من دمني دعائي هل كنت دوري ناقودي نان سبحان الله ياسم من خنار كيتو من هدو بريداتي كس الحمد لله قبل اللي بودا ويا لما فترة خيني يرو دراتي في مناري خيستي كنتا لبان ترخاين خوني فاصوليا تنقاهم بيتو أنا لرا وتررا نايرغني ديم تتس أدتس منومتين قدا أفيلي أكام فدت فدو خلي وجي فدو داخيتين قدا فدو كان مقود خنتين أكنا جرتو يسي قدا الحمد لله فريسي قبدو كسي مناري خيس قبني دعاي نقدا الحمد لله رب العالمين كنا فيديو نيكدا نجاتي